dargaggoo Daawit Nuguseen jedhama. Jiraataa godina Shawaa Lixaa Aanaa Bargaa magaalaa Finfinneeti. Yeroo daa'imummaa kiyyaa kufee Xuqur Ambassaa sarjariiraaf galee sarjarii hojjetameen ture. Sarjariin hojjetamee sirraan mul'ata. Egaan sarjarii hojjetameen booda garuu waggootiin dheeraan booda mataan garmalee na dhukkubuu jalqabee. Kanaaf mataan na dhukkubnaan lammata ilaallamuudhaan gara Xuqur Ambassaa seenee egaa laallamee booda laallamee naannoo xannachiisi keessa jira naan jedhanii jechuudha. Kanaaf xannachiisi keessa jira naan jedhanii booda immoo sarjarii lammaffaa akkan hojjetamu taasisame jechuudha. Sarjariin otoo hojjetamin dura garuu guutumaan guututti si keessaa hin baha naan jedhanii turani. Egaan hojjetamee booda garuu na keessaa baheen dhume jechuudha. Kanaaf immoo yeroon hojjetamee egaan bahee booda mudannoo lamatu na mudate jechuudha. Mudannoo cimaa lamatu na mudate. Garmalee na dhukkubaa ture. Deebi'ee yeroon ilaallamu guutumaan guututti waan si keessaa hin baaneef keessatti murame jedhani. Mudannoo lammaffaan illee baay'ee cimaa ture. Yeroon mana yaalaa jirutti kan na yaalchisaa turte haadha kooti waan ture. Yeroon mana yaalaa keessa jirrutti baay'ee na yaalchisaa turte. Bakkuma nani ciisisanitti ciisti ture jechuudha. Lafarra simintoorra ciisti ture jechuudha. Isa booda dhukkubbii asmii qabdi waan ta'eef dhukkubbiin asmii ishee sun itti ka'ee otoo na yaalchisteet marreen xumureen boqattee jechuudha. Yaalchisaa ture haadha koo ture haati koo boqattee booda garuu abbaa koo na yaalchisaa jira. Akkuma beekamu abbaan kiyya baay'ee dadhabaadha waan ta'eef na yaalchisuudhaaf isa immoo humna hin qabu. Baay'ee dadhabaadha jechuudha. Na faana baay'ee dhamaa tures. Amma yaaliidhuma gochaa yeroo kana yaallamuudhaaf illee abbaan kiyya baay'ee dadhabaa jira. Haalli nama irra jiru baay'ee sammuunis baay'ee na dhukkuba. Kansuudhaan immoo iji koo lamaan irree bukkeetti naan argu jechuudha. Sarraan kan ka'e doktoroonnis kan naan jedhan hin qabu. Yaala kana daddaftee yoo gochuu baatte dhagni keetillee akka paaraalaayizii ta'uu naan jedhanii jechuudha. Yaalli nan ittiin fayyuu danda'u guutumaan guututti biyya keessatti si keessaa baheen dhumu. Kanaaf yaala biyya alaatti deemtee gochuu qabda naan jedhanii. Isaafis immoo biyya alaa deemee gochuudhaafis immoo biyya Taayilaanditti jedhame. Biyya Taayilaandi deemee gochuudhaaf immoo maallaqa doolaara 30,000 kanan gaafatame jechuudha. Yaalii kana taasisuuf maatiin koos humna hin qabu waan ta'eef uummanni koo akka na gargaaru uummanni koo akka na cinaa dhaabbatu jedha. Maqaan kiyya Boonuu Nugusee Zawudeen jedhama. Mucaan kiyya dargaggoo Daawit gisee baay'ee Xuqur Ambassaatti deddeebisaa turre. Isaayyuu biyya alaatitti yoo baaftan malee humna keessan hin danda'u ta'e biyya alaatitti yoo baaftan malee asitti waggaa lamaan hir'isuudha malee guutumaan guutuutti baasuu hin dandeenyu jedhan. Kanumaayyuu biyya alaa kana baafnee yaalchisuutti humna hin qabnu. Kanaafuu uummanni Bargaa biyya keessatti illee alaatti illee dhiiraa dubartiidhaan gargaarsa kana nu godhanii mucaa kiyya Daawit dargaggoo Daawit Nugusee kan akka du'a naa baraaraniin. Maqaan koo Tsahaayii Zawudeen jedhama. Daawit fi Adaadaa Bileetti abbaan ta'a. Uummanni Itoophiyaa akkatti hirmaatee mucaa kana nuuf fayyisu. Maqaan koo Kaasahuun Zawudeen jedhama. Daawit jechuun fi mucaa obboleessa kiyyaati. Ergaan ani qabu mucaan kun hin qabu maatii isaatis abbaan isaatis humna waan qabneef uummanni Bargaa uummanni Itoophiyaa akka isaan nu fayyistan hin jedhu. Akkuma kanaan dura ibsadhetti Ayinaalem Nuguseen jedhama. Obboleettii Daawit Nugusee hangafadha. Egaa kanaan duras argitanii jirtu miidiyaa irratti erga baasnee irrattis hirmaadheen ture. Obboleessi kiyyaa kana biyya alaatti yaalchisuudhaaf humna hin qabnu. Abbaan kiyyaas akkuma argitan kana rakkinoota hedduu dabarsee haadhas hin qabnu nama nu gargaarus hin qabnu qarshiin gaafatamne immoo humna keenyaa oli doolaara 30,000 jechuun baay'ee ulfaata. Uummanni Itoophiyaa alas warra jirtan biyya keessas warra jirtan haadholii koo abboolii koo obboleewwan koo xiqqaa guddaa odoo jedhin obboleessa kiyya naa gargaartanii biyya alaatti yaallamee
iddoo isaa duraatitti akka deebi'u maqaa waaqayyootiin sin gaafadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya warreen viidiyoo kun isin bira ga'ee daawwachaa jirtan hundi keessanuu egaa obboleessi keenya Daawit kanaan dura yeroo garaagaraatti gargaarsa keessan gaafateetoo gargaarsa akka gochaa turtan hundi keenya ni beekna. Sanaan immoo hanga maallaqa gaafatame keessaa parsantii 40 ol deemuun kan danda'ame yoo ta'u kunis hirmaannaadhuma keessan tattaaffii isin taasistanidha. Ammas lammiif gaachana namoonni biyya keessaas biyya alaas jirtan obboleessa keenyaaf haadha qabnu jedhu ergaa maatii isaas nu birmadhaa isiniin jechaa jiru. Namoonni viidiyoon kun isin bira ga'ee sheer gochuudhaan namoota baay'ee bira akka ga'u akkasumas namoonni hin argine hin jiru waan ta'eef akka gargaarsa taasisanii akka obboleessa keenya cinaa dhaabbattan jechuudhaan maqaa obboleessa keenyaatiin isin gaafachaa dabalataan immoo haala obboleessa keenya ammarra jiru suuraalee garaagaraa olitti agartan kana ilaaluu hin dandeessu. Xanachichi sammuu isaa keessas jiru ta'e karaa ija isaatiin ol qabatee wantoota jiran ragaaleen mana yaalaa hin agarsiisu. Suura kana irratti ilaaluu hin dandeessu. Namoonni gargaarsa gochuu barbaadan warreen biyya keessa jirtan karaa akkaawuntii obboleessa keenya baankii daldala Itoophiyaa fi baankii Awaashin akkaawuntii suura kana irratti agartaniin dabalataan immoo namoonni biyya garaagaraa keessa jirtan karaa GoFundMe maqaa obboleessa keenyaatiin banameen taasisuu akka dandeessan gaasiin dabarsa.